biyyi keenya kun rakkoo baay'ee qabdi. Dallaaf arfanuu irratti rakkoo baay'ee qabdi. Rakkoo kana immoo obboloota keenya wajjin teennee wal mari'ataa jirra. Anis kan kaanii nagaa, innis kiyya nagaa. Rakkoo jiru hunda eenyullee adoon dhoggin yaadi namaa maaf kana dubbatte kan jedhu adoon jiraate yaada keenya ifaan bilisaan dubbannee rakkoo kana hiikne biyya keenya fayyisuuf marii gaggeessaa jirra. Marii kana irratti immoo hundinuu itti hirmaateera. Qaamni hundi itti hirmaateera. Qaama miidhamaan hirmaateera, qonnaan bulaa itti hirmaateera, daldalaan itti hirmaateera. Mootummaa keessaanis itti hirmaataniiran, paartii siyaasaa keessaanis itti hirmaataniiran hunduu keessa jira. Mariin kun immoo biyya kana immoo hin ijaaredhee abdii qaba. Mariin biyyoolessaa kun yeroo ammaa kanatti uummattoota adda addaa warroota karaa mootummaatiin nuti barumsa barreen beeknu barumsa agarreen beeknu jedhu hunda yeroo ammaa kanatti as keessatti warroota hin barreessine warroota qubeen beekne hunda as keessatti hammatee akka carraa yaa'u garee tokko keessatti illee walitti dhufnee waan argaa jirru waan ta'eef anaaf akka dhuunfaa kiyyaatti hammataadha. Warroota qaama miidhamtootaas ta'ee warroota qotee bulaa, horsiisee bulaa, warroota baratees, warroota mootummaan iddoo addaa hin kenniniif hunda kan hammatee jechuudha akka ani ija kiyyaan argetti jechuudha. Haala biyya ijaarsaa keessatti biyyaa miti maatiin gorsaanii kan ijaaramu, mariidhaanii kan ijaaramu, maatii bultii ta'e keessattuu mariin dirqama barbaachisaa jechuudha. Ijoollee kee waliin haadha warraa keetii wajjin yoo wal mari'achuu baatte mana kee bulchuu hin dandeessu. Mana kee ijoollee kee bulchuu hin dandeessu. Biyyi immoo jechuun lafee dugdaati. Fakkiidhaaf ati abbaa keetiif hin duutu. Haadha keetiif hin duutu. Ilma keetiif hin duutu. Garuu biyya keetiif immoo hin duutu. Biyya keetiif hin duutu. Ilma kee duuf deemu osoo hin jaani bakka ilma keetii sana lubbuu kee dabarsitee ilma keetii hin duutu. Biyya keetiif garuu dhiiga kee kennitaa, lubbuu kee kennitaa, qaama kee kennitaa jechuudha. Biyyi hunda caala jechuudha. Ilaalcha keenya, ilaalcha siyaasaa ta'uu danda'a, ilaalcha amantaa ta'uu danda'a, ilaalcha adda addaa ta'uu danda'a. Kuni biyya hin caalu jechuudha. Ka caalu hundatti maali biyya. Yoo biyya kana ijaarre amantaadhaan, sabaan, sablammiidhaan, siyaasaan akka feenetti walqixa taanee jiraachuu dandeenya jechuudha. Tokkoffaan dursi biyyi dursuu qabaa jedhee ilaallaa jechuudha.